Kini pun nama dubbi akam si amar ada pun dubbi agar tu wa itu dia kaisi jiro habasu. Uma isanu gara kalce ramu ba sai ambom ne ramu bari kana finna je chufte tenya mali wonnu mana resin kase isin guruju ramu bari ambom ne ala gana kamno mali rasni jangu wan tainu gore nu gara gale khaina jarti yala gara gale nama dubarti yala gara gale ramu bari wallahi ye gurban gudum be ega naame jalalli wanti negaru manguddo naamu jiraje fuude yechiro waluman kane dum egaru nesan kano matulachis ana dubbisu dandeessani me si dubbisuun dandeenyu maali wanni si dubbisuun dandeenyu dubbatu abbadimmaati isa dubbadimmaati dubbisuun dandeenyu nje ayyee deemaa karama jirtani ammoo haala kanaan naafi namaa wal fixuudha jara maaltu lolchiise jettaati jarri barate duraanuu nagaan booda geessiifin hima haasa biraa nutti fidinaa beeka nu ammaan tana waan uumame fixuudhaa deemna malee ta biroo fiduu hin deemne ammaas ati dubbii xixxiituu nurraa dhiisi waan balleessite immoo akka balleessite dura beektaa animo maalin balleessonin balleessin wanni balleessite jarri wanni maan tana si dubbateef nama jeedduruu dirmachuu si yaammate of biraa si dhabe kaanis dhaameetiin of biraa dhabe jaa kunis ka si yaammate of biraa si dhabe isaan qofu rakkoo biin anuu quban qabu amma reefu na dhaqqabdee wanni kun irra jiraa beeka asirrattiin si yaame akkamitti sitti dubbannire anamana dhageeffadhu waan kana wanneen itti keessaafuu danda'e mucaa sanillee taatu hagartee feeruudhaan boodaatu sababa kiyyaan qabee manatti fide mucaa sanillee hangaan gartee jechuudha harkaan dha'utti kan hin ga'e hundee seenaatti kan harkaan dha'uu bara harkaan dha'ii siin hin jenne akka dhooyitee mujjirtaa rammaa sanirra isa kana bira dhiisee eegennu kun ba'e jechuudha mucaa kana isaanii Hamza akka mana teessee kan jaartii bira Hamza si wajjin haasa'utti hin jiru mucaan kun boo dhala wajjii fi dhiiraa wajjii haasa'e Hamza dhagaye inni si wajjin haasa'utti hin jiru anaatu yaame na wajjin haasa'u jira dubbii nutti hin kakaasina buna geessa wanni sitti dubbataniif isaanis nama janii duruu sitti dhufan dubbii tana firraa furra janiis si yaammatan waan si jaalataniif kaleessaa sanumaaf si yaammatan ammoo bakka sii qaban san sirraa dhaban sitti dubbachuun akkamitti hin jirre ati imma waanuma kanaa godhe jettee amanutti hin jirtu maasii rakkoo nati qabu animo ambare na dhageeffadhu wanneen gartee waan kana hunda eegan gartee jechuudha manatti gale kanarraa waan isaan gartee arafeen isirra jiru waan hunda bareetiin kanarraa immoo kanaan hangan gartee jechuudha abbaa gartee waan kana argee dhufee jechuudha akkasitti malee dubbatuu hin danda'u hangama kiyya dubbatuun hanga maal agartuuti dubbachuu hin dandeenye maal dubbatta bar dubbii dubbatuun qabdu booda gaafadha keessaa baasi atis Hamze akkaan jeeti nurraa gattaa dubbii beekaa dubbii walitti laayitanii kokorsitanii gabaa gaman ooftanii dubbii waan takka irraa eegu jirri qabaa manni waan irraa barattee ni qabda bas anaa yaammateen siin si yaammate irraa barattaami waan nu arrabseef gaafadhu waan isin arrabseef amman gaafadhu waan yaammaddeef hin qaban nu wal gaafata maal wal gaafatan abo heera cabsu jirte heera oromoo heera cabsutti jiru nuti waliin gaafannu murtuu naan gaafatu yakkamaa deettee yakkamaa isinii mammaanta nu irraa barii nu maarree bariidhaa miti ani dubbiin irra jiru ani imma haasawaa dubbii tanaa rakkoonatti dhufte tana keessatti jiraachuusaa gaafaan harka akka manguddummaatti dubbii tana firraa fixuufiin isa yaammaddeemi ayyee ani gaafin irraa qabuu ofii xiyyaa qulqulleeffachuu isinuu na dhiisutti hin jirtani ta isaa maaliin dubbadha amma duuba ayyee irraa bari xumuradhu nuti nuuf kolchini waan boobsi hunde jara kanan dura an boobsi dubbii tasgabbeesiin je jara kanaan takkasiin juube bagana wajjii garte usulummanni ummata maraataa buusi kuni ammoo jarri ka tokko isin warra dhugaa qabu dhugaa isaa barbaaddataa deemu moo warra dubbiif deemu moo isinii warra dhugaa barbaaddataa deemu namni dhugaa qabu yoo hin beenye dhugaa ofiillee of jalaa balleessa kuni kamin dhunjaa aadaa oromoo jechuun maali yeroo oromoo jetti ana mali beeta kafara taanu jiru gettaa igaatis dulle deemta dhageeffadhu jara wal gubbaa fiigu dubbii harkaa qaba jarri kun hundi du'aadha beekimma kaanis fayyisu jirra kaanis karaa araarratti qabnetti fayyuu deemnami jara kana amboomsu loluun sirrees ni jirti beek ati fiifuu jaarsa gadhiifamaa ta'uu deemta hayyee fi dubbiinatti dhiisutti hin jirtaniin isiniin jee nu ammoo wanni as jirruufi amboomneeti
dubbiin tun erga dhalatte laala dubbiin guddoo godhuu fi godharra hojii xiqqoo takka beeke namni yoo qabaatee dalagee irra bu'aa qabdi ni beektan agarra wanni as teenyeef amma dirqama nuti walirraa qabnu lammummaatiif rakkannee bakka tana taa'u jirra malee hojii dhabeeyyii miti nuti kun dhuftanii nurratti isin baatina yoo dhugaadhaaf yaatan akkanatti beeka akka namni isin shakku isinuma kana wajjin haasaan banne nama godhutti jirtanii beekaa isin qaama rakkoo qabullee taa'u jirtan ani dhugaan isinitti himaa beekaa maaliifi qilleens ta'u naatu yaammati ani dubbiin osoo deemtuu na dhufte durillee silaa laalamma dogoggorri dubbii tana keessa gaafa dubbiin tun dhufte maan ayyaamini isaa komachaatiin jiraa beeka osoo ayyaamin dubbiin narra dhufte erga dhufte immoo dubbiin tun wal'aanamuu qabdi rakkoon isii keessaatu guddate rakkoo isii keessaa tana fixuudhaatu amma nu rakkee as nu teessisu jiraan ati rakkoo isii keessa dhufte beeki madaa tana si fide kana ni beeytaa mire arraas ree madaa biraa fiduudhaa ii jetta maal naa jecha ustaa madaan tun ka dhufe namtichi madaa tana fide kuni amma rakkoo keessa jiramu bal'oo keessa jiranni namtichi madaa tana fide mataan isaa rakkoo keessa jira rakkoo keessa jiraate kana godhata kuno rakko akkam godhata kun nama hin beenye mucaan akka maraataa godhataa bar isa daranii maraataa isa daran dubaree mana yaalaa isin geessinaa tattaaga nama ni iyyanna lulachuutu gaafa waliin maraanne mana yaalaa isin geessina dubaree maraataadhaan dubbii fayyisi jedhanii akkamitti itti yaaman as isin nama manguddoo taananii dubbii fayyifna jettanii itti dhuftanii inuma obboleessa keessa walilleedhaan dirmattanii silaa bakka silaa waa fituu qabdan waa fiddan dhageeffadhu madooyinati jechaanin madooyine ammaas madurasanii deemtu jarri numa deeyse guutuun as ta'e nutti ammaas rakkuma akkasiin nu fiduu deemtu yoo naman dhage nama dhaga'u qabdare ayyee mee oofadha amma killee isintu yaame naa yaammatee bara waa yaammadheef naatu beeka gaafannee dubbii dhalatte tana jalaa finnee si galee yoo waa jiraate kufaatii fi maal afuurri tokko isin nyaatu jiraate san namallee dabaladhu itti deebi'eeti anaaf fixaa jechuudha amma dubbiin fardiin akka gurbaa kanatti nurra gurbaa kana wayii keessa dhaabbata laanna dhageeffadhu abaanii waa hedduu isin dubbatina dhageeffadhu isaanuma mataa isaaniitu waa hedduu dhadhoysanii waa hedduu dhadhidhimsanii taatan isaanirraa waa baasan kanarraa kamiin hanji arafeen gaafa hamseen dhaamu akka naannee dhaamee jeetti si dhaanifne kanarraa ammoo arafaat hangaan ichi dura isaa wajjin deemuu ture san hunda waan akkanaati jira ichitti mana keessaa waan akkanaa jira jeetti akka naannifne isumaa wajjin deemee feerisaa barbaadu ture malee mana keessa siif qorata malee beekadhu anjoolleen galfachuu kute si ammati wooma baasuu deemte lukkuno saatuuti maalin baasan baasi waan baafte arafe atis dhage irraa baasi imma irraa naa bari bas nama irraa baranii wanni hin baru hin jiru amma wanni islaa isin yaamnee fi wanni hin jara kana yaammadhalleef waan bere amma waan birootiin dhagaa jira dubbii guddoo ijootanii niin fixa jeetti deemu caalaa waan isin qoytan kun ammoo ta biroon natti dhalee jira akkanatti dubbii tan akkamittiin haasaan ammaas na dhibaa jira mee hundi ati dubbii tanarraa maal jetta ati keessa jirta kun akkana tahee wayiitu keessa jira waan dhoysan maal wanni dhoysan arafat inni mataan isaatu na dhageessa maal isiin tun akka gartee isii tanaan jee maal isii tan waan inni yeroo wajjin deemu waan itti roorisaa ture takkaa isiinatti ni manne yeroo waliin deemaa jirtu san waan dhoysan kun hin jiru yeroo san booda dhoysuu fidanii natti nimne kan yoom yes erga waliin deemtan dirmattan immoo dhoysaan dhufte erga dirmachuu keessaa hafte animo an eegan gartee isaan bira hafee jechuun mana galeen manarraa haadhama jechuudha jaartii tiyyarraa waa hedduu gaafadde qoradde waan akkanaati jira jettee waa hunda naaf himte kanammoo kana hunda jechuudha arafaan natti nimne nuti walitti naarree yaada jooniin anillee isaa wajjin deemee dhaabbatu ture waati immoo obboleessa kee dhugaa sanii ni jaalatta dhugaa isaa jaalatteeti gaafsan dirmachuu walii baateeti nin jaaladha gaafsan isa dhugumaan osoo jaalattu dirmachuu baateeti osoo jaaladhu dirmachuu bee reekaa hobbaafatini teessee isaaniin himadha jettaati immaan tan dirmachuu san harkattanii jirtanii waan dirmattaniif san galmaan geessanii jirtanii
eessatti dhaabdeera irraan ta'a. Wanni itti dhaabamu Eh. gaafanii fi gartee waan kana fuudhanii jechuudha mucaa sana hunda qabanis an quban qabu. Gaafa immoo amseen dhaabus Quba maaltu si dhoorke? natti hin himne. Maaltu si Amma dhoorke? dhiiradiyya. Mahmediya akkaan jeeti. Hayyee Mataan dhukkubbiin akka adeemti. hayyee Amma ishee eenyuu bartee walumaanuu jarri gabbee isa fiduudhaafis beeku turanii. hayyee. Isa amma inni nu dhufee miti. Miciyyoon si bira jirtii miti. Na bira jirti. Amma dubbiin kun karaa dhumtuu hafnaati. Eeyya. Muka baasitti kaanee gallee deebina halkanii isaan nu deemte. Akkasumarra wayyaa'u maaliif har'a haasa'uu hin dandeenyu? Namuu Amma yaa'ii dhakka. waan bareeda jette Ana akkumaan mala anuu dubbiin akkaan reefu itti san, si dubbiin wajjin mucaa reefu wareereetiin jira. Dubbiin san jechuu. Naa hobbay. Bikkaan fayyee jiru nakkaaftee garuu. Naa hobbay hayyee taatee jirti. Amma Akkasirra wayya hundi isaanii taatas gabbaan waan as keessa jiru anuu waan beeku. Ittiitii tana mara kaa namni akkasitti haasonye malee har'a akkitti haasonyu hin jiru.